Waaw. Hidhaa waggaa kudhaniis murtoon du'aas irraa fashalaa'ee jira. Obboleettiin keenya haala adda ta'een, haala gammachuu addaatiin waggaa takka bichaa hidhamuudhaan gara biyya abbaa isheetti imalte yookiin immoo galteetiin jirti jechuudha. Gammachuun kana caalu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf biyyi lafaa chaalenjii adda addaa qabdi. Keessumaa biyya lafaa keessaa immoo biyyi Arabaa jechuun chaalenjii addaa qabdi. Kana hundumaa damdamattee waaqayyo guyyaa har'aa kanaan jechuudha. Obboleetti keenya gara maatii isheetti deebitee maatii ishee bira geessee jirti galata waaqayyooti. Nagaan daganne nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftoota jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanaal Abeeloof nagaan isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaaladha. Warri haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Laayikii godhaa waan gatii isin baasisuu hin qabu. Informationii yookiin immoo odeeffannoo waqtaawaa ta'an jechuudha. Yeroo ageenyu yeroo arginu jechuudha. Mirkaneeffannee booda gara keessanitti sheer gochuudhaan yookiin immoo isiniif qooduudhaan gahee guddaa akka isinii taphachaa jirru baay'een keessan hin beektu. Egaa isin immoo wanti isinirraa eegamu laayikii, sheer, sabiskiraayibii kana qofa isinirraa eegama isiniin jechuun barbaada. Egaa eenyutu hiikamee eenyutu galee jechuun ni dandeessu jechuudha. Akkuma mata duree tambineelii kiyyarraa argitanii obboleettii keenya Burtukaan yookiin immoo haadha wabii jechuudha. Akkuma nuti hojjetannee milkoofnee maatii keenya jijjiirree galla jennee biyya abbaa keenyarraa baane isheenis akkasuma maatii ishee jijjiiruudhaaf gara biyya Bahreenitti imaltee turte jechuudha. Seenaa kanaan dura waldaalee adda addaa irratti illee sheer ta'ameetiin ture. Egaa gaafa waaqayyo jedhe malee namni baasuu hin dandeenye. Mucayyoon kun akkuma biyya Bahreeniin galtee osoma hojii ishee hojjetachaa jirtu Araboota biraa hojjettu sana wajjin rileeshinii yookiin immoo walitti dhufeenya addaa godhachuudhaan jaalala addaa godhachuudhaan osuma wal jaalatanii wajjin mana sana hojjechaa jirtuuti. Xiqqoo gidduutti hojiin ishiitti baay'ate jennaani madaamii ishiitti illee himattee hojii xiqqoo natti baay'ata jechuudhaan gaafa himatte abshir ani hojjettu siif hin dabala jechuudhaan hojjettu Filipiinii yookiin immoo lammii Filipiinii fidanii fi irratti dabalaniifi jechuudha. Egaa akkuma beekamu biyyoota Arabaa keessatti iddoo adda addaatti mana tokko keessa hojjettoota lamatu jira jechuudha. Ispeeshaal keessumaa kan akka Dubaayii, kan akka Beeruut, kan akka Joordaan. Warreen kun mana tokko keessa hojjettu lamatu baay'ata jechuudha. Saudiitu baay'ee hin jaallatu. Saudiitu mariichi ta'anii si qofanii qophaa si hojjechiisuu yaadu malee hojjettuu lama wal faana moor hin baay'atu biyya kanatti jechuudha. Garuu biyyoonni kun immoo tokko ijoollee yoo kunuunsite tokko mana qulqulleessiti nyaata ejjetu waliin ta'anii jechuudha. Akkasuma egaa ijoolleen waan burtukaaniin barteettuuf Filipiinii sanarra burtukaaniin irra jaalatu jechuudha. Madaamiin ishees immoo waan dura argiteef burtukaan amala ishee jaallattee, hojii ishee jaallattee kabajaa guddaa yookiin immoo jaalala guddaa otoo ishii fi qabaattee jirtuuti. Filipiin erga ufteetii inaaffaa madaamii isheetiin waan ishee jaallattuuf inaaffaa itti inaafu jalqabde jechuudha. Anaan maaf akkasittiin jaallatanii isheetiin akkamitti akkasitti jaallatu kan jedhu inaaffaa gidduu galteedha. Jireenya namaa keessatti wanti jiru namaatti gufuu ta'u baay'eetu jira jechuudha. Nama qofaa miti bineensi gufuu namatti ta'a, horiin gufuu namatti ta'a, namnillee gufuu namatti ta'a, muktillee gufuu namatti ta'a. Jireenya namaa keessatti gufuuleen ilma namaa baay'eedha jechuudha. Lakkaa'amee hin dhumu. Kanaaf gufuu Filipiiniin kun uftee isheef hojii gargaarte otoo hin taane gufuu jireenya ishee taate jechuudha. Osuma akkas jedhaniiti egaa burtukaan osuma deemsarra jiranii, otuma hojii isaanii marra jiranii, otuma obsituuti guyyaa tokko paaspoortii ishee jalaa ekspaardii yookiin immoo yeroon isaa irraa uumate jechuudha. Gaafa yeroon isaa irraa uumatu madaamii ishee wajjiniin deemtee imbaasii yookiin immoo maktaba isa jedhan jechuudha. Deemtee haaressachuu yookiin immoo asaaddasuu yeroo deemte jechuudha. Hamma ishiin achi deemtee dhuftutti madaamiin ishii ati manatti gali jetteet balbalatti ishee buuftee aqanii paaspoortii sana asaaddasanii yeroo manatti deebi'an jechuudha. Balbalatti ishee buustee aqi deemi yeroo jettu isheen sun fooqiirra asii olee bahaa otoo jirtuuti karaatti mucaa dhiigni irra yaa'ee mucaan abbaan reebee hin beekne isheenii abbaa mucaa kana godda'e yookiin immoo miidhe hin beekne mucaa kan isaanii sana yeroo mucaa argite
nafa nafa hammaarte yookiin immoo lafaa ol kaaste nama karaa mucaa karaarra ispaaltii yookiin immoo ispiiltii maal jedhama liiftiidhaan ol baatee fooqiitti ol baatee kaatee darajaa irratti yeroo mucaa argitu ijoollee gahaan beektan ijoolleen keenya baay'ee garaa laafna jechuudha. Lammiin Itoophiyaa dhugaa dubbachuuf akka bifa keenyaa miti. Gara laafina baay'anna jechuudha. Waanuma arginetti dafnee yoo namni kufe ol kaasu, yoo namni dadhabe gargaaru, yoo namni miidhame irratti duuna malee akka nama garaan keenya duubatti godhachuu yookiin immoo balaaleffachuu hin dandeenyu jechuudha. Namoonni baay'een waan akkasii hin baay'ata jechuudha. Egaa Burtukaan mucaa kana karaa irratti yeroo achi darajaa irratti argite nafa mucaa kana hammaarte fuute. Egaa biyya Arabaa keessa immoo kaameraalee adda addaatu jira jechuudha. Isheen Filiippiinii suni ofii ishee reebdee ofii ishee mucaa kana miite yeroo isheen uftee asii olee uftummoo asii gadee viidiyoo waraabdi jechuudha. Akka waan isheen mucaa sana reebdee miiteetti akka waan Burtukaan mucaa kana goddaateetti mucaan of wallaalee gaggabeetiin jira jechuudha. Dhiigaan makameetiin jechuudha. Eenyu akka akkas godhe hin beektu garuu. Burtukaan mucaa kana gargaaruu deemte malee dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Filiippiiniin sun immoo maal gooti? Gahara yookiin immoo itti dhaarte yookiin itti dallante itti inaafte waan jirtuuf viidiyoo kaaste yeroo isheen gangashitu sana isheetu kana godhe jechuun namatti argisiisudha. Madaamii isheetti osoo madaamiin manatti hin galiin riippoortii yookiin immoo irratti sheer gootee madaamii yeroo uftu gara seeraatti dhiyeessanii jechuudha. Burtukaan gara seeraatti akka mujirimaa yookiin immoo akka mucaa sana reebdee miite tokkotti Burtukaaniin gara seeraatti poolisiin waamame poolisiin ajjabamtee madaamiin ishee dura ajaa'iba ishee jaallattu sanallee olii gadi na daddarbattee jettee olii gadi daddarbattee kabaluudhaan poolisiin illee kakkabaluudhaan reebuudhaan dararuudhaan geessanii mana hidhaatti darbatanii jechuudha. Egaa madaamiin ishee ati waan kana goota jedhee Burtukaan ati waan kana goota jedhee takkaasi eegee hin beeku jette kakannaanis ta'uu didee amanii jedhu waan amantuun qabdu waan goote isheen hin gargaarte malee waan goote tokko hin qabdu. Achumaan Burtukaan baqa mucaan sun hospitaala galee hospitaala galchamee yaalamaa jira. Burtukaan immoo seera jala ooltee mana hidhaa galtee jirti jechuudha. Mana hidhaa sana keessatti murtoo alatuulaa yoo mucaan kun damdamate lubbuun isaa ba'e yoo lubbuun isaa jiraateef ati hidhaa waggaa 10 sitti murtaa'a. Mucaan kun yoo du'e immoo yookiin immoo mucaan kun lubbuun isaa yoo darbite immoo atillee hin ajjeefamtaa jedhamee mana murtiirraa murtiin akkasii isheetti kenname jechuudha. Burtukaanis abdiin kutannee Waaqayyo akka barbaade na go'i jechuudhaan obsitee teessaa turte. Osuma akkas jettuuti Filiippiiniin suni namatti odeessiti. Anatu sobeetiin akkas ishee godhee malee Burtukaan miti kan reebellee anadha kan viidiyoo waraabellee anadha jettee otoo isheen namatti odeessitu madaamiin ageesse jechuudha. Madaamiin Burtukaan ageesse jechuudha. Edaasitu kana godhee jechuudhaan Burtukaan dhaqxee dhiifama gaafatte. Burtukaan mana hidhaa keessatti dhiifama gaafatte. Hidhaa sanaa baasuu hin dandeessu waan ta'eef Burtukaan wangeela ati itti amanatte kuni dhugaa kee haa baasu jettee dhaqxeetillee poolisootatti hundumatti himtee kana jettee himtee jechuudha. Wangeela ishii fuutee mana hidhaatti geessiteefi jechuudha. Burtukaaniif wangeela Burtukaan sana fuutee mana hidhaa keessatti Burtukaaniif laatte jechuudha. Burtukaanis boossee Waaqayyoon abdii otoon kutatiin kadhachaa turte jechuudha. Otuma kanarra jiraniiti mucaan suni damdamatee fayyaa adeeme jechuudha. Dhugaa baay'ee nama gammachiisa asirratti. Waaqayyo yoo lubbuun kee biyya ormaatti ba'a je'e malee hin ba'u jechuudha. Akkasuma ta'u go'aniiti Filiippiiniin suni egaa madaamiin itti deebitee yeroo itti aaruu jammartu nyaaratti jijjiirrachuu dammartu agaraata yookiin immoo meeshaalee madaamii mana keessaa wantoota muhimma yookiin immoo ekspensiivii ta'an hatte jechuudha. Dhugaan nama turti bulti malee hin baati. Dhugaa rabbiiti hin baati jechuudha. Mucayyoon kun otoo meeshaa isaanii hattee jala baqattee yookiin immoo miliqxee jala galuuf jettu eerpoortiitti jalaa qabamte jechuudha. Filiippiiniin sun badde jechuudha. Manicha jirtu sana keessa badde galuudhaaf immoo eerpoortii gaafa dhaqxu immoo qabamte jechuudha. Waaqa dhugaa Burtukaan baasu'a jechuudha. Achumarraan mucayyoo kana maaliif deebisanii reebsisanii Filiippiinii sana deebisanii poolisii qabsiisanii reebsisanii amansiisan jechuudha. Akka Burtukaaniin qabsiistes akka ofiishee mucaa sana reebdes akka ofiishee viidiyoo sana goote hundumaa amante jechuudha.
burtukaan miti jechuudha. Mucaan sun immoo of baree mana hidhaa mana hospitaala keessatti of baree suura burtukaanii fi suura Filiippiinii sanaatti argisiisani. Eenyu kan si miidhe jedhanii gaafatti argisiisan no burtukaan miti kan na miidhe ishee Filiippiinii jedhee mucaan illee erga of baree hime jechuudha. Achumaan waggaa 10 isin hidhamne murtoonis inni itti murtaa'e hundumti isaa hafee burtukaan waggaa tokko qofa hidhamtee guyyaa gaddaa jechuudha. Gara maatii isheetti nagumaan galtee yookiin imaltee jirti jechuudha. Dhuguma rabbiiti baay'ee tokko na gammachiise. Kiristoosii guyyaa sana viidiyoo irraa jechuuf jedheen jechuudha. Haalli nama mijannee yeroo sana jechuudha. Baay'een gammade garuu dhugaa dubbachuuf baay'een arge. Barreeffama ishee sagalee ishee hunda feesbuukii irratti yeroo isheen poost goote gammachuu guddaatu natti dhaga'ame jechuudha. Biyya ormaa keessatti lubbuun namaa gaafa dabartu gaafa hidhaan namatti murtaa'u baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Mucayyoon kun haadha wabii yookiin burtukaan jedhamti. Waan mucaa qabdu natti fakkaatte. Dhugaan qal'atti malee hin baddu jedhanii baga Waaqayyo ishee baase hunduma keenyallee Waaqayyo akkasuma nu haa eegu nu haa oolchu du'a diingataa hidhaa diingataa Waaqayyo nurraa haa qabu isiniin jechuun barbaada. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kiyyaa galatoomaa turtii kana waan nafaana taasiftanii fi egaa gammachuu burtukaanitu har'a bidiqqi godhee asii na baase isiniin jechuun barbaada. Turtii kanaaf immoo waan na wajjin taataniif galatooma laayik godhaa, sheer, sabiskiraayib godhaa. Isin jaaladhaa, isin kabajaa, turtii gaarii isiniif haa ta'u.